Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaata caamsaa 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 4 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaatiin mataan oduu pireezidaant Doonaald Tiraamp daayirektara FBI hojiirraa ari'achuu isaanii ilaalchisee falmii jiru finiinsaa jiran. Sababaa caama gaanfa Afrikaa mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa eeggatanii Itiyoophiyaa keessatti dabaluu isaa dhiyeenyaa gabaasamee jira. Oromiyaa keessatti lakkoofsi kun maal fakkaata? Kanatti fuuleffata qophiileen har'a qabnu keessaa tokko. As Ameerikaa keessatti, Ameerikaa kaabaa keessatti jechuudha, dilbata dhufu kana guyyaa haadhotaa kan waggaatu ayyaaneffama. Guyyaa kana ayyaaneffachuun akkamitti jalqabame? Uummata Oromoo keessatti haadhotiin akkamitti ilmaan isaaniif hawaasaan kabajaman? Kanarratti immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina. Pireezidaant Doonaald Tiraamp kan aangoo irraa fonqolchaman daayirektara FBI Jeems Koomii ilaalchisee falmii jiru itti fufuudhaan jalqaba waggaa kanaarra haasaa dhuunfaa isaan geggeessaa turan dhoksaan waraabamee jedhan. Ergaa Tiwiitarii har'a ganama barii maxxansaniin pireezidaant Tiraamp Jeems Koomee miidiyaaf miliqsanii baasuu utuu hin eegalin teeppiin haasaa keenya qabu sun akka hin jiraatin abdiin qaba jedhan. Tiraamp daayirektara FBI Jeems Koomii maaliif hojiirraa akka ari'ataman gaafataman ennaa deebisan sababiin isaas hojii gaariin hojjennee jedhan. Tiraamp kibxata darbe ture kan qorannaa dhimma raashaa filannoo Ameerikaa kan bara 2016 gidduu seenuu jedhu akkasumas hariiroo Mooskoof duula Tiraamp gidduu jiru irratti qorannaa geggeessamaa ture kan hoogganan Koomee hojiirraa kan ari'an. Falmii irra hedduun jalqaba waggaa kanaa feerraa arbaataa Waayit Haawus irratti Tiraampiif Koomii gidduutti geggeeffameen ta'uun gabaasameera. Gaazexaan New York Times kaleessa galgala akka gabaasee Tiraamp Koomeen amanamummaa isaaniif qaban akka mul'isan ennaa irbaata sanaa gaafatanii jedhee jira. Koomeen immoo waadaa sana diduudhaan yeroo mara ofii isaaniif amanamaa akka ta'an Tiraampitti himaniiru. Aangawoonni Waayit Haawus wal falmiin sun sirrii akka hin ta'in dubbataa jiran. Paakistaan kibba gama bahaa keessatti har'a of wareegaan tokko konkolaataa paartii islaamummaa irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoota 25 galaafate kanneen biroo 40 ol ta'an madeessee jira. Kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun leellistoota paartii Maamit Ulemaa Islaam jedhamu paartii siyaasaa amantii irratti hundaa'eeti. Poolisiin akka jedhetti haleellaan kun kan raawwatame magaalaa Mastang kan magaalaa guddoo konyaa sanaa qoyeettaarraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamu keessatti. Haleellaan sun ittaanaa dura taa'aa sanatii Paakistaan kan mana maree olaanaa Abdul Gaaforii Heediir irratti fuulleffate balaa lubbuu galaafate sana garee ISIStutti gaafatama fudhate. Sanatarichi balaa madaa'uu xiqqoon kan irra ga'e yoo ta'u shofeerriif daayirektarri waajjira isaanii garuu du'uu isaanii aangawoonni mirkaneessanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan imaammata baqattummaa wayyaawaa ta'e kan qabaachuun beekamtuuf baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan miliyoona 1.2 ol kan keessummeessitu yoo ta'u kanneen keessaa 920,000 kan ta'an lammiiwwan Sudaan kibbaati. Mootummaan biyyattii deeggarsa sadarkaa addunyaa gaafatee jira. Muummichi ministeeraa Ugaandaa Ruhaakaanaa Rugundaa akka jedhanitti biyyi isaanii baatii 6 darbanii qabee guyyaatti baqattoota 2,000 ol simataa jira. Lakkoofsi armaan olitti tuqaman jedhan Rugundaan kan duruu ni rakkisaa jiru bishaan, qulqullina waan ittiin eeggatan, eegumsa fayyaa, fedhii barnootaa baqattootaaf hawaasa isa keessummeessuuf rakkootti ta'ee jira jedhan. Baatii taanu pireezidantii Ugaandaa Yuweerii Museveenii muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Antooniyoo Gutereesiif UNHCR dhimma baqattootaa ilaalchisee gumii geggeessamu qopheessaniiru. Gumiin kunis gargaarsa kanaaf kan oolu $2 biliyoona 2tti tilmaamamu argachuu irratti kan fuulleffate.
Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namni tokko vaayirasii Eboolaa dhiiga isaa keessatti argamuutu gabaasame. Dubbiimaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti erga qorannaan laaboraatoorii mirkaneessee booda Eboolaan konyaa Baas-Ulee keessatti argamuu beeksisan. Dubbii himaa akka ta'an Kiristiyaan Lindmer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana keessaa namoonni 9 kan dhukkubsatan ennaa ta'u namoonni 3 du'uu beeksisaniiru. WHO'n ergaa Tiwiitarii maxxanseen akka beeksisetti dhibeen kun akka hin facaane ittisuuf ministirii eegumsa fayyaa Koongoo waliin hojjetaa jira. Maalaawiin Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan gumii humnootii waraanaa lafoo kan waggaa kanaa keessummeessitee jirti. Walga'ii kanarratti hojii naga eegumsaa ardittii irratti walta'insaan hojjechuuf kanneen mari'atan hoogganoonni waraanaa guutummaa arditti argamaniiru. Gumiin kun kamisa dhuftu kutaa Maalaawii Saalimaa keessatti xumuramuuf jira. Gumiin kun rakkoolee humnootii naga eegumsaa dura dhaabbatan keessaa tokko kan ta'e hawaasi addunyaa. Hawaasi naannoo sanaa loltoonni naannoo isaanitti argamuu mormuu isaaniiti. Humnoonni ittisa Maalaawii waggoota 5f loltoota Ameerikaaf Biriiteeniin erga leenjifamanii booda loltoota ofii gurmuu naga eegumsaa biyyattii leenjii kennuu barnoota isaan dandeessisu argataniiru. Ilbiisi kan akka raammoo gannaa fakkaatu midhaan Afrikaa gama kibbaa keessaa mancaasuudhaan biyyoota gama kaabaa jiran 20tti illee daddarbee jira. Raammoon gannaa sun sanyiinsaa weeraruun kan beekamu yoo ta'u, Ameerikaa gama kaabaaf kibbaa keessaa kan dhufe ta'u, jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaa faa'otti qorataan dhimma dachiif oomisha midhaanii kan naannoo sanaa Luuchan Johaansbarg irraa gabaasaniiru. Weerarri akkasii uummata hiyyeeyyii kanneen biyyoota uffee Saharaa gadii kanneen harka 100 harki 70 qonnaan jiraatan miidhee jiraa jedhan. Afrikaan raammoo midhaan miidhu kan biyya ishee keessaa kan jiru ka qabdu ennaa ta'u raammoon gannaa kun immoo qonnaan bultoonni maalummaa isaanii waan hin beekneef beeksisuurraa of qusataniiru jedhu oduu namaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa aayyoo armee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran. Sanbata guddaa yookaan immoo dilbata fitaanii kana jechuudha. Ijoollee ofiirra haadhotiin yookaan immoo deessuun ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti. Akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloof sirbaatiin akka itti haadha faarsuu fi walumaa galatti hawaasa Oromoo keessatti akka itti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistee ni qabdi. Gara tigistittan sin dabarsa. Guyyaan haadhotaa Yuunaayitid Isteets keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin Aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haati ishii duunaan haadha ishii qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame. Yeroo ammaa kana gara biyyoota 46tu guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti solaallee haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara Yuunaayitid Isteetsitti wansin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsaa keessa kabajamaa. Ambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsaa 14 jechuudha kabajameet oola. Ijoollee xixinnoon odoo nafin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, sa'aatii, kennaa adda addaa bitanii haadha ofiitti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatitti.
aadaa oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamuu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka gulmaa bahuu sirni galataa an akka ateete faa fakkeenya. artiistoonni oromoos walaloodhaa fi yeedaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. weellistoonni hangafti an akka Angaatuu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabii Eda'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. warra dargaggoo keessa immoo an akka Haannishaa Salamoon, Abbush Zallaqaa, Wabii Idrisii fi Kadijaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha onnachiisu sirbaniiru. dhihoo kana immoo uummatuma oromoo birattuu guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. keessumattuu bara sabquunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha toosin jaaladhaa galatoomii rakkattee na guddistee na barsiistee baay'eedha ergaan maxxansan. hawaasni oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuu moo'anas ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. godina hawaasni oromoo bal'aan jiraatu minisootarraa nama lamaan tokko dubbiseera. san dura garuu oromiyaa irraa waan argadhettan sin dabarsaa. keessummaan oromiyaa irraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati. egaa nama baay'eetu si beeka hojii kee walaloodhaa fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'ees si beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisiisa kandii 30tti odoo sin jedhanii Lataan eenyu? Lataanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame yeroo ammaa kana immoo yuunivarsiitii Riifti Vaaliitti barsiisaadha. sana cinaatti immoo namni si beeka kana jette walaloodhaan hojii adda addaa hojjechaa jira. Lataan isuma kanadha. Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffataa. Torban kana keessa immoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii in kabajama biyya nu jiraannu kanatti in kabajama biyyatti. Guyyaan haadhotii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu sirnoota adda addaatiin haalan itti kabajamu waan argaa hin jiru. Baay'inaan feesbuukii kana gubbaatti kabajama. Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate? Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhaga'ame fiil godheen barreessachuudha. Akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo harkaan qaba. Isan dubbisa. Corroqa ta'eedhuma bishaan maddarraa cite dameenis ni fottoqa gaafa hundee isaa baqate akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa dubbadheen si dubbisa armanii armadachaa akka garaa yaadullee namaaf hin guutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame dhiiga onnee namummaa armee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa kee achi fageesse. Safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaa fi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaa fi otuu dafki kee cobuu jirbii rakkinaa footee ana bixxillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurii surrii koo wajjin arraabdee na dhungatta hidhata narraan cinne iddaaf hundee kaayyoo koo kan biraa jechan qabu sin jaalladha aayyoo koo. Galatoomii baay'ee bareedaa bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisa. Egaa waadaa si galchadha ji'a tokkoo fi wayii hedduutti sitti deebi'uun kiyya nafu guyyaa abbaati. Hoomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis ilma jiraata. Hayyee egaan akkuma dura jedhe godina Minisoota irraayis nama lamaan tokko dubbiseera mee amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaanis sin biraan gaha. Ani maqaan kee Faatumaa Badhaasoo jedhama. Qabuu haadhatiin siifoo waaqoshee hiini baga guyyaa haawwatii bara 2017 itti ga'ee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa gumaatatti nu goote hundaaf baay'ee galatoomii jedha siin jedha. Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira eegas keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
Anaaf wanti na yaadachiisu haadha tiyyaatiin ni yaadadha garuu walitti dhufaatii maatii waliin akkootii waliin ooluu yaadadha. Maqaan kiyya Annee Ajjamaati. Guyyaa haadholii sanbata guddaa kana kabajamuu ilaalchitee haadha tiyya deessee koo harmee koo baga guyyaa haadholiif ittiin si ga'ee jechuun barbaada. Akkasumas haadholii bakkayyutti argaman keessattuu kan Oromiyaa keessatti argamanii qoraan dugdatti baattee ibidda irratti gubattee ofii agabdee ilmaan ishee sooraa guddistu sananii baga guyyaa akkasiin si ga'een jedha. Tole Annee gaatis haadhummaan akkamii haadha erga taate booda haadha keetii wanni hubatteef jira? Hedduu baay'ee malee gaafan haadha ta'anii mi'aa ishee isa guddaayyuu bare gaafa ilmoo ofii qabaattu akkatti ilmoon si marartu gaafa bartuuti waan haati kee dursiif ta'a turte sana hubatte jechuudha. Kanaaf dhuguma waan baay'ee na jijjiiree qaba ergan haadha ta'e booddee. Keessummoota kiyya abbaa seeratii fi walaleessaa Lataa Qana'ii Agaa, Annee Ajamaatii fi Faaxumaa Badhaasoo galatooma isiniin jedha. Artiistota sirba babbareedaa akkanaa asitti fayyadamne kana nu gumaachaniinis akkasuma kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyas baga ayyaana guyyaa haadha geechanii jechaan ka dhageenyeef ka dubbisneerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota miliyoona 300 irraan deebi'aa namoota miliyoona 300,000 taantu sababaa caamaarraa rakkoo uumameerraa kan ka'e gargaarsa eeggataa jira. Rakkoon kun godinaalee naannichaa 10 ol keessa jira jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona hedduu baasee akka namoota kana gargaaraa jirullee dubbateera. Ta'ullee namoota agamiitu rakkoo caamaa kanaan dhume? Ijoollee agamiitu sababa caamaa kanaan mana barnootaa dhiisee ba'e? Ka jedhuuf gabaasaan agammaatti ergame hin jiru. Horii randeebiyaa kana ilaalchisuudhaan soraan ittaanaa koomishina hooggansa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa dubbisee jira. Lakkoobsa ammaa kun ka duraarraa ol kan dabalee jechuudhaan dubbatu obbo Garramuun kunooti. Dhaggeeffatoota keenyaa lakkoobsa dogoggorameef dhiifama siin gaafannaa kan hin duraan miliyoona 300 jedhe sun miliyoona 3,600 jechuudha Oromiyaa keessatti. Gara uummata miliyoona 2 fi gara 49,871 adda bahee sana gargaaraa turre amajjii booda immoo irra deebi'amee qorannoon ogeeyyii fi malteejensi kan jedhamaniin gaggeeffamee boodas immoo ammas dabalataan gargaaramtoota miliyoona 1.5 kan ta'an dabalataan akka gargaaraman adda bahee miliyoona 3.6 kan ta'u yeroo ammaa kana gargaarsi kennamaafii jira. Kanaafuu nama miliyoona 3,600 gargaarsee gataa jechuudha. Godina hagamitti hagan rakkate aanaalee hagamitti rakkoo tan qaba? Godinaalee Oromiyaa keessumaa Boorana, Gujii Lixaa, Baalee fi Harargee lamaan, Shawaa Bahaa, Shawaa Kabaa, Arsii Lixaa, Hongeen gogiinsi waan jiruuf sanarraa ka'uudhaan bal'inni isaa wal caalaa iddoo tokkotti durumaan qubannaadhaaf namoonni Harargeerraa, Arsiirraa kallattii adda addaan socho'an muraasni kan jiran walumaa gala garuu godina 15 keessa dhimmi kun kan jiru ta'uudha. Aanoleen immoo gara 134 kan ta'an keessatti gargaarsi kun ni gaggeeffama. Kanaaf egaa baay'inni isaa wal caalaa baay'inaan warruman godinaalee ammasiif kaase keessattidha kan jiranii. Kanneen biroo garuu 4,000, 5,000, 10,000 akkasuma godina 15 jedhe keessatti bakka hundaa ni jira. Ijoollee agamitti barnoota dhiisee rakkoo tanaan? Barattoonni mana barumsaa bakka gogiinsi mudateefiniin rakkoo mudate sanarrattis akka manneen barnootaa keessaa hin baaneefiniin addaan hin kunne nyaanni mana barumsaatti qophaa'eetu akka waliigalatti deeggarsi ta'ee gara miliyoona 71 kan ta'u federaalillee deeggaree nyaanni qophaa'ee fi akkaataa kanaatti mana barumsaa akka turan achitti akka nyaata argatan ta'ee jira waan ta'eef guutummaa guutuutti barataan nyaata dabalataa barbaadu hundarratti
gaggeeffamaa jira waan ta'eef addaan hin kunne jechuu barbaadeen rakkichi garuu ni jira. Rakkoo sana dandamachuuf irratti hojjechaa jirra. Eegi namni 3,600,000 qarqaarsee eegata namni garaawwa nyaateetti barata. Kanaafuyyuu ijoolleen fakkeenyaaf wanni qarqaaran kun guyyaa tokko kennuuf danda'anii torbaanitti mara tokko kennuuf danda'anii ji'atti maroo 2-3 ta'uu dandeetti. Hagam waan afaan guutataniitiin ijoolleen barumsa keessa qarqaarsa argachuu jirti waan nam jechisiisaati. Nyaata kana itti fufinsaan guyyaa guyyaatti qopheessaniitu kennu malee ji'aa saniin torbanitti akkaataa kanaatti miti. Manni barumsaa bakka jiru hunduma hanga baay'eenni suni gargaaru akkaataa kanaatti. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kana uummanni wal deeggaruudhaan barataafis daa'immaniifis haadholiifis beeksisoonafiin akkaataa kanaatti wal deeggaruudhaan tumsa guddaa gochaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'ate kana immoo dandamachuuf keessa darbuudhaaf deeggarsi uummataallee dabalataan abbootiin qabeenyaa waa hundi duula irratti duuluudhaan dhimma kana keessa akka nagaatiin darbinu irratti hojjetamaa jira. Ranaa wal gaafannee jennaan qorannoo taantu keessatti itti deebinaa waliin jenne horii hagamitti dhumate bara kan horii hedduun nurra dhumate warri jedhullee ni jira. Torbee darbee jalqabeeti roobni kan jalqabe rakkoo nyaata beeladaa dhabuudhaan yookaan immoo dhibee garaagaraadhaan sanaan kan wal qabateen kan dhuman dhugaadhaa amma qoratamee yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqaba waan ta'eef lakkoofsa isaa waan sirrii ta'e yeroo sana sinitti himuun gaarii ta'a amma tilmaamaan kaa'urraa irratti hojjechaa jirra yeroo nu qaqqabu garuu sinitti himna. Fakkeenyaaf naannoleen akka Harargee fa'aa jennuuti akka Gujii fa'aa akka Boorana fa'aa jennuuti akka Baalee Arsii Hunfaana jennuuti lafa walitti bu'iinsi gara naannoo shaniitiin gara liyyuu poolisiitti dhufee nu rakkisaa jedhaniitiin Oromiyaa keessaa dhagaa turre kanirra bonii dabalame kanirra namiin baqataa rakkoon tun hagam miidhammaati naannoo sunitti. Dhuguma sababa adda addaatiin rakkoon walitti bu'iinsa naannolee Somaalee siniin Oromiyaa gidduutti kan jiru ni jira haa ta'uyyuu malee sababa kanaatti kanneen buqqaanii siniin mana isaaniitii bahan waa hundumaa yeroo yerootti hordofuudhaan nyaanni akka addaan hin cinneef deeggaraman gochaa turreerra. Yeroo ammaa kana garuu waliigaltee naannoleen siniin federaalis waa hunduu kallattii keessa galeetaniin waliigaltee ta'uun uummanni illee waliin ta'uudhaan bakka itti deebi'u hanga kanaatti garuu waa hunda kan isaan barbaachisu waan isaan hanqatu meeshaa manaa osoo nafiin nyaanni illee bifa adda addaatiin qindaa'ee isaan qaqqabaa ture waan ta'eef hanga ammaatti akkasitti keessumsiisaa turre amma immoo garuu jireenya isaanii duriitti lafa durii isaaniitti akka isaan deebi'an waliigalteen taasifamee uummanni bal'inaan waliigalee kanarratti hojjechaa jira. Nyaata dhugaatii kennuufii jirraa jettanii uummata ammoo iyyuu gaafanne lakke wanni jedhan kun iyyuu wanni nu argine iyyuu hin jirtu fakkeenyaaf midhaan namaa kennanii jedhaniin maatiin tokko nam 10 fa qaba maatiin nam 10 qumxaa tokko yoo kennan namni tokko xaasaa tokko fa argachuu danda'a kaan ammoo onaa baqateetiin onuufiiti baqateetiin al jira bokkaan fakkeenyaaf yoo roobuu jiraata bokkaa jira aduu jira ammoo qarqarsi baanan kun waan hagam namaa kennan waan hagam abdatanii. Gargaarsa bara kana sababii adda addaatiin qe'ee isaanii buqqa'anii jiranii fi gargaarsi rakkoon hin jiru akkuma siif kaase mootummaanis uummannis abbootiin qabeenyaas hundi tumsee wal gargaaree bakka hundumaa geessisaa jira waan ta'eef rakkoon gargaarsa bara kana nu mudatee hin jiru ofiis qaamaan yeroo hundumaa irra deddeebine gareen gara adda addaa koomaandi poostiin sadarkaa godinaaf aanaa jirullee kan adda baasee guyyaa guyyaatti irratti mari'atee deeggaraa jira fakkeenyaaf midhaan ji'atti nama tokkoof kiiloogiraamii 15tu kennama inni kun bakka hundumaatti akka wal ga'u irratti hojjetamaa jira. Iddoo hundumaatti guutummaa guutuutti jechuu hin dandeenyu bakka rakkoon jiru garuu koreen dhaabbate sun adda baasee yeroo nu qaqqabsiisu dafnee qaqqabsiisuudhaan akkaataa kanaatti uummanni akka hin dararamne irratti hojjechaa jira. Fakkeenyaaf qarqaarsi jedhan kana ajennuuti inni jiyoon yookaan dhaabbileen mootummaa hin ta'in taatuuti mootummaallee na kennuuti qarqaarsa kennan kana jidduu gorfatanii gurguratanii godina Oromiyaa har'a dhageenyu makkan irra dhageenyu. Oduu tan qubu qabdu dubbiin tun isaniin baate. Egaa wanti guddaan waan naannoo Oromiyaa keessatti sosochiin kallattii gargaarsaatiin jiru akkuma siif kaase hooggansi jiru caasaan sadarkaan jiru koomaandi poostiin taask foorsiin hundi abbummaatiin hordofaa jira. Karaa keenyas hundumaa caalaa immoo uummanni mataansaa waardiyaa ta'ee akkaataa kanaatti bakka rakkoon uumamillee eeruu kenne tarkaanfii sirreeffamaas bakka itti fudhanne jirra waan ta'eef dhimmi kun salphaadhumatti akka qabeenya abbaan qabnetti ilaalamee lafa hundumaatti gurguruudhaaf hin eeyyamamu. Garuu wanti xiqqaan darbee mul'atu immoo harkaaf harkatti uummanni kun eeruu kennee akkasumas gurmaa'insa isaatiin adda baasee seeratti dhiyaatanii kanneen adabamanillee jiru waan ta'eef dhimmicha xiyyeeffannaa addaatiin duukaa bu'uudhaan akka inni karaa qabatu hojjechaa jira. Oromiyaa keessatti 1,300,000 qarqaarsee eegata horii hagamii barbaachisaaf uummata kana rakkoon tun harka keessanii ala jirtu moo harkuma keessan kee jirti?
jechuun qarqaarsa eeggachuu jirtu nam miliyoon 3,600. Akka naannootti lakkoofsa jiran kana federaalatti dabarsinee federaal immoo tola ooltotaafiniin kanneen deeggarsa kennan hundaa waliin qindeessanii dabalataan gargaarsa barbaachisu gaafatanii fudhachaa jiru. Yoo gahaas ta'uu baate odeeffannoon akka jirutti garuu kanneen barbaachisu keessaa 10 sanaa ol bal'aa kan hin taane dhaabbileen adda addaa akka gargaaraa jiran hunda caalaa garuu irratti hojjechaa jiru immoo mootummaa federaalaa waan ta'eef isa kan akkaataa kanaatti haguugaa jiru. Jechuun horii hagam itti gaafattan horii hagamin dhugaa jettanii gaafattan. Federaalatu gaafatanu miti. Jechuun isaan federaala maal jettanii gaafattan miliyoona ganaan nurra beela'ee horii hagana nuu kenna jettanii gaafattan moo akkam gaafattan? Lakki nuti amma ummatuma beela'ee kana adda baasneetu lakkoofsaan geessisnaa isaan garuu sanaa fi haala gabaarratti hundaa'ee xiinxalanii gabaa biyya keessaaf biyya alaa kan barbaachisu adda baasanii tola ooltota gaafataniitu akkasitti qindeessu. Inni kun gahee federaalaati. Akka Oromiyaatti dabalataan of eeggannoodhaaf gara miliyoona 100 fi miliyoona 91 ramadameen immoo of eeggannoon dura kaasee akka komishinitti jennee akkasumas godinaaleettis erginee of eeggannoo keenya baay'ee ariifachiisaa yeroo gabaabaa keessatti akka qabu isa kanaan hojjechaa jirra karaa keenya. Gamkaaniin horiitti namirra dhumata gamkaaniin ammoo warri bunilleen gammoojjiin fakkeenyaaf bonii waan itti hammaatee bunilleen irra dhumachuu danda'a. Gam bunaatiin bun hagamitti namirra bade baran. Kana dhaabbanni abbaan taayitaa bunaaf shayii isa kana kallattii isaatiin irratti qoratee qindeessuu ni danda'a. Gama keenyaan garuu karaa kamiyyuu haa ta'u kan galii ittiin argatanii ittiin nyaata yookaan immoo ittiin bultoo isaaniitti gaggeessan kan jalaa hubame hundi qorannoorraa deeggaramuudhaan gargaaramuu qabu ejjennoo jedhuun uummanni adda baasee itti amaneenyaa ergu kallattii kamiinuu isaaniin akka qaqqabu hojjechaa jirra karaa keenya. Nyaataan wal qabateetu nyaata madaalawaa fi kan haadholii kan daa'immanii akkasumas nyaata waliigalaa uummataaf kennamu irratti hundoofneetu nuti an qorannee irratti deemnu adda baasanii irratti hojjechaa jiru. Akka waliigalaatti garuu sababa kanaan kan dhufe yennaa nu ga'u immoo daballee isiniif kaasuu dandeenya. Hoogganaa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa guddaa galatoomsanna ibsa isaaniitiif dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Marsariitii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Kunis www.voaafaanoroomoo.com seenuudhaan sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen xalayaa nu arguu barbaadan immoo Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 22337 gara xumura sagantaa keenyaatti deemna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,580 15,630 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,720 12,110 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.